Sagalee isaatu si dhageessaa bara yoo barbaadde. Sagalee hoshee. Wajji bira dhayna sagalee mana hosheen asuma keessa jira minki. Asuma keessa jira. Ayu qalbii footiin hin jira malee. Akkami qalbiif nu jira waan kana barka nu barbaadaa jiru bar lubbuu namaati yookaan lubbuu horii yookaan lubbuu sareetii miti lubbuu namaati bar. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Kabajamtoota fi hordoftoota keenya deebinee dhufnee jirra. Akkuma argitanitti Abbaa Roozaati wajjin deebinee dhufnee jirra jechuudha. Ammallee Abbaa Roozaa salaamota gaafadha. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جالت تمتوتا روزا أكف جرتان بقى جراتنا سنجرة. والله أما أنقرأ فيها دبي جرا والله سينما في سينماتو نمهتو هردفا جرا وان كان بيتني. المنامات وقرتي بدأ جرانين جالساني. إجابات هدو آه من مانتو بواكم أجر أسن نتي أقرتي آخرة دبي آخرة تيجي تدا يالي جورا جرا. إن شاء الله أما مختارين هنا مختار نور فاجرة كمختار بختي أكمل. دبيت أنا نام مرة رأيو كل فتشو ورباني تيجي تقول تقوقافني تقول إيسو سونتاني وانت كوني باي تقوقافين تيجي دورا فيديو دورا رتسني ما تورجت سورة أكما أو شيء في سيدو اللي قافتا تورت مختارين اللي وان كان مالف كيسان بس نمالف إنقافني كجنو مختار تبلبليتني مناتي كوتا ننزل يوني mana hin dhufnu sitti ajabna bakka kanatti kootu jenneeni ayyeen dhufan eegaa jedhe achitti se eegaa jirraa jechuudha mee irratti bilbilaa bakka inni ga'e kan waliin dhageenyu ta'a jechuudha dhufaa jira nuun jedhe hanga dhumaatti mee nu wajjin turaa isiniin jenna waan maal akka nuun jedhu kan waliin agarru ta'a. Akkasuma ka du'aa godha insha Allah wallahi gaafin isin nagaafattanii fi gaafin agartee qooshee fa'a nagaafattanis gaafii dhugaatti. Tanaaf duratti dalagaatti jechuudha itti fufaa gara jirutti. Akkuma inni nu jedhe qoosheen jedhe jechuudha horiin agartee yoo nama jalaa bade iyyuu faana inni nama jalaa bade sanitti barbaadanii sun dhugaadha. Warroonni naan jettan illee bareeda akkasuma taagara warra isaaniitiin agartee amma asitti dubbachuu hin barbaadu dubbachuufillee hin ta'u. Akkasiiti muktaariin eegaa jirra insha Allah. Dhufee iyyuu inni dhufee jira bakka haraara bilbilee yaanii godhaa jira. Waalaikum salaam wa rahmatullahi. Kan jirtu nagaa akkam? Akkam jirta? Maal goona barakate farda bokkun dhawata yaani. Wallahi ka ma rakkoon qabu mas baga nagaan dhufte akkamitti? Jirta? Jiruuf jireenyi maal fakkaatu? Bareedaa? Baga jiraatte ka? Nagaa wallahi alhamdulillah. Aman gal wallahi. Gal inshallah yeroo biraa bal'ina walide. Kana kaamera waraaba viidiyoo waraabaa jira Muktaar. Waa'ee Roozaa kanarraa jechuudha. Viidiyoo waraabamaa jira sanumaaf malee waan biraatii miti hamtuu biraatii miti. Wanta sii gala jechuun waraabnu. Laa jechuun bara wanta dhugumaa moo wanta dhugaa yoo seenuu beekan biraankii gaafa wala biraankii beekee viidiyoo arga irra deddeebitanii moo waraabdanii. Piraankii waan piraankii ittiin dalagantu jira. Afuuran dhagee nama biraankii yoo taate manguddoota biraankii goonaa miti. Wanni kun biraankii bira taree jira beekte. Iddaa wanni nuti shakkine agartee isinuma bira dhuftee agartee sihii kanaan agartee iddoo guddoo waliin qabdanii hedduu waliin dalaydanii jechuudha. Biraankii bisanuu isinuu waliin dalagaa turtanii. Waan san akka tasaa agartee yoo kasi bira dhuftu taate garuu haga ammaa callisu keessanii ta'uu komii guddaa qabna. Wallahi sila agartanii rifattanii agarteen waliin barbaaduu qabdanii miidiyaa keessatti gadhiisuu qabdanii. Namoota isiin hedduu waan hin jennettu qilleensaan beekuttu sheer godhee booyeetiin agartee barbaadu jira jechuudha. Isin ka haga amma qooshee taatee waan Saidoo Muktaarintu eenyu fuulanii jadiidiin. Kunniin isinirraa eenyu isin dhabne jechuudha. Kanaafuu bakkuma isin eenyu isin dhabne kanatti wanni achirraa roobirraa kaasee nu fidellee sababa kana jechuudha malee isin awwaaltanii yookiin irra teettanii akkana mara iddoo garaa murattanii akkana gootan hin jennu garuu wanni isin calliftanii nu galuu dhabeetuma mee isin hubachuu. Jedhi Muktaar amma dhugaa Saidoo illee gaafannee jirra beektaa. Saidoo wanta irraa quba qabu hin jiru jedhe oosheen immoo dubbii xiqqoo inaan tuqee beektaa. Waan kana Muktaar quba qabaachuun oolu Muktaar quba qabaa mee gaafadhu. Naan jedhe jechuudha. Waa'ee Roozaa kanarraa jechuudha. Araan kuma qabu maal qabu? Muktaar quba qabaa Muktaartu quba qabaa nuun jedhanii maal? Muktaariin biratti baduu hin ooltu isiif caaltuu misxirallee waliin dhooyfatanii kan nuun jedhan dubbii xiqqoo isii waan akkasii wayii dhageen. Qabu jechuun akkuma viidiyoo isin gadhiiftan argaa ture dura biraankii see lammata immoo dhiyoo tana viidiyoo dhiyoo tanaati irratti akka isin wannoo jettan beeke
egas comment jala seenee olaalu video namni birollee arguu namni birollee gadhiisee waan akkana haasaa jira animo isiin duraan sareedha hojii turre bilbilli isillee qaata dabalu fee dhiisa sanuma bilbila keessanillee qabaadhee isin hin daballe isin hin gaafanne san dhiifamuu raata immoo ani waan quba qabu tokko hin jira dhageettaa Muktaar Ooshee gaafannee turre jechuudha. Ooshee Muktaartu quba qabaa Muktaariin bira jirtiyyuu nuun jedhe. Bira jirti Muktaartu dho'isee irra taa'aa jira Muktaariin bira jirti. Maraafuyyuu Muktaariin gaafadhaa nuun jedhe. Biraankii wayitu maal biraankii namtu si goonu sila waa maraanuu biraankii madalaganii qoyi. Bal tana baddetun tabaddetun bara lubbuu namaatiin taphachuu wayisaati. Amma yani munira ega dawalu fidi se tureja ishi waanuma kana yoo harka keessaan qabaanne haga mammaa callistee teessa ishi yoo ka andura dhugaan seena roozaa ni beeyta jechuudha haga tokko akka waan irra beeytutu jechuudha roozaa ni beeytasi jechuun amma waan kana jechuudha Oosheen akka inni nuun jedhetti akka mistiraatti naa hime garuu Muktaar akka mistiraatti naa hime akka mistiraatti illee mana isaatti argee jira wanti kun nuun ilaallatu jennee callisne Muktaariin bira jirti. Muktaariin bira barbaadaa maal gochuu dhoyso soreese ammallee manallee barbaacha ta'e isinillee hin beeku ka waan bar viidiyoo waraabee farqaa qabaani viidiyoo waraabee farqaa qabaa bar bisitti garsiisaa waa barbaadde waan akkana maal wannummaa nama ofeenu fidee nuti amma gabaa jirra sibira jirtee waan dhoysituuf garuu siif rabbi walitti deemsa nu bira durullee hin dhuftu amma ammoo gartee dhiyoo sana achitti argee karaa san hajaaf achi dhaqee yaafuu samuuna rakkina birootir jira anti yaafuu munira manatti dhoysuu miti anu yuuti yaafuu mana hin jiru rakkoon qabu sibira illee haa turtu ammaa yoo sibira wallahi kun qabu ammaa taatan abbaa munira maal dhugaas ni jaayira ani bilbila isillee qaata dabaluu dhiisa bar viidiyoo qaba Muktaar maal taati viidiyoo isanii miti duraanuu dawalda ammaa geessin bultiitti seentee yoo wannu jette kana wanni sheer godhuudhaaf illee nama jaartina sagalee isaatu si dhageessaa bara yoo barbaadde sagalee Ooshee wajjibira dha ina sagalee mala Oosheen asuma keessa yaa min kiisu asuma keessa jira ayu qalbii footiin hin jira malee akkami qalbiif nu jira waan kana bar kan barbaadaa jiru bar lubbuu namaati yookaan lubbuu horii yookaan lubbuu sareetii miti lubbuu namaati bar maan naa gochuuf dhoysu hin beekne ka waan ati dhoysitu maa kan taatati ani maal ta'uu dhoysu ubaan qaban dura badiinsa isii kanaa duraan dhugaan seena amma eegashina waan wettanii amma isin arge maarree gabaddee iddoo guddoo waliin qabdanii maa sheer godhuu dhabdanii sheer illee wanni godhuu dhabe kan ijaartii namaa akkamitti sheer godha baduu isii kan ergixanyaan taane akkamitti argu malee sheer godha amma immoo isii wajjin hin barbaade wanti dhugaa taate dhaan dura qubaan qabu hatta waan barbaachisoo taate ishee Oosheen ni kijiba ni kijiba akkasii jedhi Muktaar ati amma mutakkaa wanti irraa quba qabdu hin jiru saada ani badiinsa isiitu dura dhugaan seena mana keessatti immoo wanni ani isii dhoysu tokko hin jiru isin daa'ima xiqqoo wayii taatetti ni mana keessan kaa'u si jammar isiinuu ammallee yoo viidiyoo kana argitu taate akkatti baddee maatii cinqulleen hin barbaachisu namni yoo aaree waa hundaayyuu waliin mariin furamaa rakkoo yoo qabaatellee rakkoo kan kee namas si fura malee yookiin dhokattee yookiin wannoo taatee ka uummatallee akkatti cinqaa jirta uummanni illee si cinqamaa jira akka mul'attu asumaan dhaamsa dabarsaa maaliif haadhaaf abbaan hagaa nama cinqaman ni beeyta miiraan jedhaa jira viidiyoo kana yoo argitee yoo beekaa namallee mudduuf ka dhokattee teettullee taate dubbadhu akkasuma namni argitanillee yoo argitanii bakka isin jirtu beeytan taate warra beeksisa baay'ee nama dhibaa beeyta nama dhugaa dubbachuuf baay'ee na rifachiise nullee dhugaa rabbi isin gaa achi keessa akkami barbaanne nuti barbaachisii akka gaafa isin baddee takka an manatti hin galle beeyta wallahi bakkiteen nuti hedduu shakkine amma isinuma biraa maaliree walitti himuu isaa qabdanii jechuun yoo dhokattellee yoo nan himinaa jettellee agartee namni eega nan himinaa jedhe dho'isuun ni danda'a beekta haa ta'u haadhaaf abbaa isii akkoo isii agartee akaakayyuu isii manguddoodha waan kanatti illee hin tolanii irraa turuullee hin qabdu yoo ka dhageettu taate jechuudha. Kana nuti dubbii akira sa'aadaa ta'e. Maraafuyyuu Muktaar nuti Oosheen akka inni jedhe wayiillee hin jiru beekta. Dhiifama nurraa ta'e Oosheen wanti takka wanti. Isallee akkanuma jennee gaafanne. Isallee akkanuma jennee gaafanne. Osoo isin nan himinaan jette isin muddaminaa jedhe keessan isinitti musu isinitti bakka isin akkana jette nan himin jette callisaa yoo isinitti immoo isin takka wal dhuman qabnu egaa walii dabaluu dhiibnee turre wannooti miti isillee nu asii shaashamanne galte sababa saniitillee anillee yeroo baay'ee bilbila isillee hin qabu online irratti illee immoo bilbila isii waasaappiin duraan qabdu yoo dubbisu hin jirtu bilbila isii sun hin dalagu
እና sababa saniiti amma baddeesiitu ani gaafa walaa si biraan kidhamoo akkam ka jedhu kana irra deebi'ee Nama shakkee jira. shakkee jira amma immoo gamaa gamanaa namni anaayyuu nama hedduun na gaafate kara birootirra dawwalanii maa calliftanii eessa dhaqxee yoo nan jedhan addan baafannee nama sanumaaf callisa nama amma waan kana ta'eef soqeensa amma booda immoo si wajji soqinaa waan barbaachisu hundaan wanni jenna isin immoo kadhokattee jiraattaa ta'e asaabaatu nama akka hin cinqinee isin jedhan beektan. Lakka dhokota bira tarte amma. Dhokonni Amma kanaan. ta'isiitu ni Amma dhokota bira rabbummaan tarte yoo agartee haa rakkoo mul'isu biraati malee. beekta amma. Kun amma humni amma saayibban isaanii isii osoo hin taanetti humna biraa gara biraatitti sochii godhuun nama narraa barbaachisaadha beekte. Kanaafuu wanni maaltu jira ree sa'aataa. Maaltu jira wanti jiru kanuma bakka ishoo viidiyoollee waraabaa jirraa beekte akkuma dura siin jenne Achi hedduu takka dhiifama beeksisnaa waan qabalee minamna. beeksisnee jirra. Kun nama asii viidiyoolee dabarsaatumaan waan dalaynu immoo bakka waan miidiyaatti nimni hin dalayne hin dubbanne tokko. Garuma Dalagaa jirra. keessaatiin Amma gara lama sadii hin dalagaa jirra. Namallee barbaachisu jirra. Akkanumatti jirra. Amma wanni nu Yoom dhufte sinoo? Amma bultii afur akkana geenu. As. Achi Finfinnee kana ijoollee si wal beektu tura maali namni Finfinnee jiru kuulanii Jiru Finfinnee ture. jiru. Kuulanii nama harar jirti jedhanii isiinis waan akkana kanan dalaydu bilbilaanis wal gaafanne. Haalaan agartee irraa bootteetiin hin dubbatti isiinis namoonni akkana kanan dalagamu bakka namoonni kana siin gaafanneef jechuudha. Hedduu agartee namoonni isii jaalatan akkamii jara gaafadha akkuma shakkii isinirraa qabnee nu martinuu shakkii isinirraa qabnaa ture beekta. Bar dubbimatu illee nama shakkisiisa sanumaaf isin gaafanne wanni takka nu malee dhaamannu. Namni du'utti jira yoo ammoo dhugamaa yoo ka isin bira jiraatu taate as baasa osoo namni hin duune amma namni ka fayyaa dhabe jira. Ka fayyaa dhabe haa akka onnisi fayyaa hin qabdu hin yaalamti. Ammoo osoo ta biraatti hin dhufne isin dhiisii nama biraa birallee yoo ka jiraatu taate as haa baasanii ittiin duubaan agartee gara humna cimaatitti achi ka'aa jira jechuudhaan gara kiyyaan namaan attis galatoomii baay'ee na waliin xaarte. rakkoon qabu galata Zajaan akkanaa kun isin dhaqqabini isin jedha akkasitti hordoftoota yookiin roozaa asumaan isii kanallee du'aayii godhaa fi numaraa du'aayii godhaa isiinis agartee rabbii yoo lubbuun jiraachisa sahabaatu. Tabiraatiisis waan rakkadhee ittiin jedhee rabbii fi isin qaba itti fufa jechuudha. Qabsoo dheeraan kan maamoodhaan dalaguuf deemu kan isin hin argine ta'a. Inshaallah yoo akka as baatu taate waliinuu hordofnaa waliinuu bira geennaa waan isii manaa baase isiinuu hin himti jechuudha. Kana fakkaata. Ayyee ka bareeda wanti goonu hin jiru wanti walii goonu du'aayiidha. Du'aayii boodaan ammootuyyuu wal cinaa dhaabachuudha waan jiru maraanu jechuudha. Wajji deemuu keessatti isin waan deemuu qabdanii wannoo keessan irratti sheer godha suuraa isii irratti maxxansa. Bakka argamtetti agartee hattaan kifiyyaa haa ta'u gara mallaqaatti illee namni isii argee jiraatu taasisaa isaate hin herreenamti herreeguuf illee qophiidha jechuudha. Akkasitti isin viidiyoo kana agartee waan tokko tokko agartee isimatti nu warwaadhaa keessaniin illee kama ta'ee nu haa ta'u yoo agartee aartee ka dhokattu taate jenna. Sunillee aarii miti aarii bira taree jira bakka. Akkasii bakka maraahuyyuu deebiin muktaar nu deebisas kun kana fakkaata muktaar irraallee waan takkayyuu argachuu hin dandeenye Saidoo fi Oshee nu deebise jechuudha inni illee qara shakkii gara muktaar kanaan badaa waa jiraatanii jennee gara muktaar kanaan shakkii qabna tureyyuu muktaarillee Oshee fi Saidoo nuun jedhe jechuudha. Maraafuyyuu inshallah rabbiin khayrii haa godhu du'aayii godhaa isiniin jenna hanga viidiyootti aan walitti deebinutti assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ammas isin qofaa miti ka barbaadaa jiru. Wajjuma barbaadna beena. Harka garaa jalaatiin illee barbaadumatti jirra. Maal ta'e inni ta'e homaa nutti hin dhagahamani wallaahi irraa gala'ani.